Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii daangaa Buree fi Dibaay Siimaa har'a ifatti bananii jiru. Hoogganoonni lameen ayyaana waggaa haaraa sababeeffachuudhaan daangaa kana kabanan yoo ta'u, loltoota biyyootii lameenii waliin ayyaana waggaa haaraa kabajanii jiru. Daangaan kun banamuun waggootii dheeraaf kan addaan citee ture quunnamtii geejiba daandii akka deebi'ee jalqabu dandeessisa. Hoogganoonni lameen itti fufuudhaan Asmaraa dhaqanii sana booda Sarhaa Zalaambassaa seenan. Achitti simannaa ho'aan kan godhameef ta'uun ibsameera. Sirna kanarratti ittaanaa muummicha ministeeraa Dammaqa Mokonnin, ittaanaa bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon akkasumas aangoonni sadarkaa olaanaa ka biyyootii lameenii argamanii jiru. Dr. Dabratsiyoon ummatoota biyyootii lameeniin baga guyyaa kanaaf geessan jedhanii jiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa isaanii fixanii Finfinneetti ega deebi'anii booda tuuta oduutii fi ibsa kennaniin የኛና ኤርትራ ሰራዊት ተቃቅፎ የጨፈሩበት ያለቀሱበት raayyaan waraanaa keenyaaf kan Eertiraa walammatanii kan itti dhiichisaniif boo'aa turani. Alaabaan biyyoota lameenii kabajaan kan itti fannifame yeroo baay'ee gammachiisaa ture. Ittaansuudhaan naannoo Zaalaambassaa deemnee ummatoota gamaaf gamana jiran akkasumas raayyaa biyyootii lameenii lamaan keenya bakka argamneetti waggaa haaraa kabajnee jedhan. Kunis bara haaraa kabajuuf waadaa seennerraa ka'uudhaan daahannaa daangaarra ture diiguudhaan dunkaana buufannee waggaa haaraa simannee jechuudhaan Dr. Abiy Ahmed ibsanii jiru.